صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله. صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله. بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة مسارة. الحمد لله نعم سندرة قالت عيساتي كنو جنيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا أردفتوتا إسلامك توب جرجرتو أكجرتنوتي بكجرتنوتي نكيني في رحمن ربي سني ولين آجراتوني سنين جدا هذا من إسلامك فين جرا نسمو مالي فين إسلامكين جمعتشوسي وجنين قدرتشو لهاي نفي جمعتشوسي جمعتشو كنكوتي Innis moorii taatee kiroomii keessaa baatee jennaan iyyuu gammadee fi baga gammaddee maashaallah mabruuk siin jedheen jira islaamek akka waan gaarii irratti hojjettu abdiin qaba inshaallah ammallee waan gaarii hojjetaa jirta akkuma kanatti itti fufii siin jira baletti koo baga gammaddee gammachuun kan kee gammachuu kan keenya. أمالي جمعتشون كان كيتسي ففو دولار لكا ولا إن شاء الله ربيتي سياقو سنجرا ورين إسلامكين أسين جيساني جدا أندم تكيسانيو غلطوما إدو غلطوما نسين جرا كالي وانكو إسلامك قباسي أسين جيسو وتو شيرينغوني في لايكينغوني في سلا asingeessu jechaadha hundi keessan iyyuu hedduu galatoomaan isiniin jedha ammallee immoo viidiyoo isin gadhiifattu laalaati sheerii godhaa fi laayikii godhaa fi isiniin jedha yoo isin laayik sheeriin goonee fi faayidaa hin qabu yaani wala gargaaru koomentii gaggaarii barreessaa fi isiniin jedha obboleewwan kan koo wal biraa dhaabbannu rabbiin inshaallah galmaan nu haa ga'u hojii keenya kanallee nama ijaan argee taabii isaa ijaan argee gammadu rabbiin nu haa godhuun isiniin jedha obboleeyyan kan koo hundumti keessan iyyuu jajjabaadhaa hojjedhaa boodatti nafinaatiin isiniin jedha namallee inshaallah waan hundumaan iyyuu gammadu rabbiin nu haa faquun isiniin jedha obboleewwan kan koo islaamika irra deebi'uudhaan baga gammaddee mabruuk alfa mabruuk isiniin jedha ammallee irra deebi'uudhaanii gammachuun kan kee ittuma afuufuu gammachuun kee gammachuu keenya waan ta'eef guddinni keellee guddina keenya guddadhuu mul'adhu siin jedhaa beekteena waan gaggaarii waan barumsa qabullee irratti yaani hojjetaa jirta ammallee ittuma afuufiin siin jedha akkanatti quraanallee sirraa yaani barru inshaallah abdiin qabaan siin jedha obboleetti koo itti fufii akkuma kanatti cimiitii cimtuu kan koon siin jedha hedduun si kabaja hedduun si jaalladha bakka jirtutti nageenyii fi ramana rabbii si wajjin jiraatu obboleewwan kan koo hundumti keessaniyyuu wal gargaaru wal biraa dhaabbannu nuti hedduudha alhamdulillah kanaaf iyyuu namni bakka biraatti dhufee nu gargaaru hin jiru waan ta'eef wal biraa dhaabbannu yaani laayikii waliif goonu sheerii waliif goonu wal biraan dabarfatinaa isiniin jedha wala guddifne yoo nuti waliin guddifne namni dhufee bakkeedhaa dhufee nu guddisu hin jiru waan ta'eef yaani wala guddifnuun isiniin jedha obboleeyyan kan koo hundumti keessaniyyuu bira dhaabbadhaa koomentii gaggaarii barreessaa fi keeka qabdanullee yoo qeeqni jiraate yoo koomentiin jiraate yoo jechuun namatti tola yoo immoo koomentiin hin jiraanne immoo jechuun iyyuu namatti hin tolu jechuudha kanaaf iyyuu innaanii wala gargaaru wal biraa dhaabbannuun isiniin jedha kan nan beeyneef ilwaatu bin jedhama kottaa mana kootti dabalamaa isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu biyya keenya rabbi nagaa nuuf godhu warreen immoo dhumanii jedhanii inshaallah rabbiin dhiiga jara abaasu warreen immoo afanii jedhan immoo rabbiin inshaallah biyya keenya bilisa godhee nama itti gammadu rabbiin waa godhu ga'a boonyeerra boo'icha rabbiin irraa hadhaabuun isiniin jedha gubaa lammiin keenya baay'ee nama guba waa baay'ee qalbii nama dhukkubsa waan ta'eef ga'a rabbiin gubaa kan nurraa fuudhu
biyyi keenya nagaa ta'ee jennaan gammadu inshallah rabbiin nu waafaqu isiniin darabaleewwan kan koo. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.